Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kunooni wiikcharii mucaadhaaf kennee isaan booda immoo ofii kiyyaaf kunoo akkasittan qilleensa fudhataatii jechuudha. Magaalaa Bishooftuutti ba'aan jira mucaadhaaf. Mucaan baay'ee gammaddee har'aa akka har'aattuu gammaddeen beektu. Baay'ee tokko gammaddeen siniin jedha. Magaalaa Bishooftuu keessa immoo kun akkasitti shirr jennee waraabbataa jirra jechuudha magaalaa isaa. Magariisa Bishooftuuni baay'ee magariisa baay'ee namatti tolti magaalaa namatti toltudha magaalaa qilleensi ishii duumesseeftuudha irra akkas fakkaatti isiniin jedha atoo maal fakkaattaa waan kana fakkaadha akkas fakkaadha kun akkas fakkaadhin deemaa jira yaa qaqqaalota koo yaa gaggaarota koo har'a gammadeen galaa jira rabbi baay'een gammadee magaalaa Bishooftuutti galaa jira deemaan jira jechuudha. Sinin jedha akka qaqqaalota koo Global Health namicho gaaggamsaan gabbii nama tanyaa ta'ichaalu maanna tanya amsaaluun rafaa jiru alaastanyoo maraatu የደበደብኩ ነው ማስነሳ ለምን እንደሚታኝ ምን አቃለው ታዲያ የብሾፍቱ እስቲ ሰዓት ሜቀነ ፍረታሲ ብሾፍቱ ዳካኒ ጀቹላ ካሜራ ከነ እንጅፉ ደቂቃ ሜቃ ከነ ፍረቱ ላላ ጀቹላ ያጋን ግቤ ኮንፎላቲ دلا ببلي نجرب ورقتني تمتي جر دلا ببلي نجرب فتنة فاقل النيز نو مالا وعوي كبتشو في عجرة كينيا بشوفتو راباني جارة مندرة كوتي تلقلشو عباني بومبو قبينا دانا بودي دي چتن تايتو سرطي وسني ورابا جناني لكي يعني نمو قدانا كمتن قبينا دانا بافتنا انجري تولين جرين كامانا قراري سلاس مال قراني فرسو مسكرمي كتنتن قراني جراني چولا Dandi biyya keenya san ilaalchisaa jechuudha away konkolaachisaan keenyas ariifataa jira
daandichis daandii ariifataarra jirra. Tulluu keessatti gadi galaa jirra jechuudha. Laala tulluu gama san keessa jirtu. Tulluu gama san jirtu. Tulluu gama san jirtu. Kunoo tulluu sanii fideera laala. Magariisa tulluu argatanii dhugaa akkatti bareedu dhugaa baay'ee bareedu tulluu ishee. Biyyuma keenya eessa warri jettan biyyuma keenyadha. Daandii ariifachiisaa Adaamaadhaa Finfinnee irra jirra. Baay'ee deemaa jira jechuudha. Magariisa nammaramedha. Tulluu keessa naannofnee jirra jechuudha. Tamarra godhee oofaa jira jechuudha. Dhibbaaf 20 dhibbaatu akkasidha garuu nuyi amma 80 fiigaa jirra jechuudha. Akka walii qilleensa waan nuti. Roobuuf duumessaa'ee jira jechuudha. Baay'ee duumessaa'ee jira. baay'ee magariisumaan argitu magariisumaan dhuma jechuudha. Amma dhaqxanii magaalaa galtanitti qilleensa qulqulluu fudhataa deemu dhugaa qilleensa magaalaa isaa gubataarra kanadha jechuudha.
magariisuma laalaa deemuudha dhugaa rabbi baay'ee namatti tolte jechuudha. Magariisuma laalamaa deemamaa jechuudha. Kutaa mirga isheetti. Bakkatti kaffalan geenye jechuudha. Gara magaalatti galaa jirra amma kaffaltii keenya kaffalannee bahuudhaaf jechuudha. Gara Tulluu Diimtuu jedhamutti galaa jirra jechuudha. Daantoota fakkeenyaaf gara barbaadanitti sin qoqqoodurra jirra. Magaalaan ishii kanadha. Tulluu Diimtuu kondominiyeemiin jedhamu kanadha. Kana fakkaatti jechuudha. This is all about from Bishoptu Highway to Tulluu Diimtuu condominium. Highway ከገባነው ሃይዌይ እስከ እኔ በቃ ተራሽን እዚህ ሆነሽ ቅረጪ አንቺ ደግሞ ወይ እዚህ ጋር ልውረድልሽ ወጣለች ጥሙረዴራ jechuudha magaalatti galeera amma magaalaa Finfinneetti galeera kuno Tulluu Diimtuu asiin በኢየሱስ ክርስቶስ ለመኖር ተስፋ ከቆረጠችኛል ለምን ምክንያት ታረጋለች jireenya abdii nama kutachiisaa jira dafanii makiinaadhuma jala seenuudha Finfinneetti jechuudha Tulluu xumuranneerra jechuudha gara magaalaa keenyatti galaa jirra gara mana keenyatti galaa jirra Tulluu Diimtuu naannaa jechuun kanadha Tulluu Diimtuuni siniin jenna qaqqaalota keenya kabajamtoota keenya warroonni sin jaalannu kuno magaalaa Bishoftuu namas gammachiifnee ofis gammachiifnee galaa jirra jechuudha gara mana keenyatti eebbuun koo maal keessa akka ishiin oolte hin beeku xiqqaate barii sa'aatii 12 namirraa bahee kuno 12 deebi'eetti galaa jira siniin jedha qaqqaalota koo daandirra waan natti jakootti natti babbareedes waan inni ofii kooti daawwadhees hin daawwachiiseera asumaanis immoo kayyaa sololoo qaalii eebbifame jedhaani isaadha jechuudha irra caala akkananis socho'u akkananis baay'ee irra caala xaaruun na godhee sololoo fi munaan jirti mucaan tokkos jechuudha hammaarraa kanaan boodatti gala jedhee yaada kaleessa fudhatte ishiinis akkaawuntii koo siniin jedha qaqqaalota koo
waan jirus immoo kanaan booda sinan beeksisaa haadha mucaa ittiisan jechuudha. Odoo biratti deebifnee mana barumsaa barattee haadhattiin birma teessee waan tokko goote yaa saba koo yaa qomoo koo haadhatti biratti naaf deebisuudhaaf yaalii naaf godhaan siniin jedha. Dhugaa rabbii warri gadawatu sinii laaffisee warroota farka birattaa deebitu ammoo tokkollee waan tokko godhattee to'aa dhaabbattee hojjettu jettanii odoo biratti deebitee natti tolan siniin jedha. Amma gara mana kootitti yuunivarsiitii astuu yuunivarsiitii barriirra ga'eera. Saayinsii na teekinooloojii jechuudha. Warra as keessaa obboleessa keessan baratus haayi jedhaanii nunis haayi jenna kunootii kana fakkaataa oolmaan keenyaarraa bakka gara Qilintootti dhiyaanne irra jechuudha. Qilintoo addabaabayii irra ga'aa jirra. Qilintoo addabaabayii isinitti agarsiisee isaan booda gargar baanaa magaruu Qilintoo addabaabayiitti adeemaa jirra waan ta'eef jechuudha. Gaggaalota koof gaggaarota koo siniin jedha. Nuti yuunivarsiitiin kana fakkaatti. Manni keenyatti siqaa jirra jechuudha. Kondoneemii gannuutti siqaa jirra. Naannofneetti dhufneetti gallaa jechuudha. Warshaanii biiraa faabrikaa kun as keessa jira. Isinitti mul'ataa jira miti. Keessa jechuudha. Warrichi keessaa hojii qabdanis nagaa keessanii fayyaa keessanii kana fakkaatti kaa dubbiin siniin jedhaa. Oolmaan keenyaarra magaalaa keenya keessatti gaafa deebinu innis akkoo magaalaan keenya magariisadha barikko. Kanaafuu magariisa Oromiyaa isa Finfinnee isinitti agarsiifnee addaan baanaa jechuudha. Tulluu Diimtuu Square to Qilintoo Square is all about. This is Qilintoo Square. We started from Tulluu Diimtuu Square. Kana fakkaatti jechuudhaan keenya bakka Qilintoon keenya kana tulluu keenya keessa dhuftanii qilleensa fudhatanii akkasitti bashannananii galuu danda'ama siniin jedha.